موتوما وهي لالي لقيت ماما غينا موتوما جلو تعالي ادخلي يا نانو ما سينف كان برضو أبك أبا ماكينة سانيتي أشو بكنتي وقسما بالله سيني دقيقة سيني هوغا سيني كيفك نانجي نيكي أفايا أنا ملالا سانا من ديمو ما نجانكا ديمتو ديمكا امشي ما ليش توقف وجوجو خنا وجوجو بفريدا انتاو أنا ونزل كي ولا وبرد أي موت ما هو ما يا أبلتي وارين أنت والله وبالله لا تقوانيني Kogong kalian diam tuh konflik tuh bandingan akan anisa fahami ini len esan sih guys jadi akan ini dia jo kono ko cubu rebi asal aku no mesang gutu nih tenso hai sisa laki bakata kana guys ini boa ini abatan ini butuh kuma betu sani sih guys nang guys itu sih guys abadan sih guys nang guys itu kau tuh gas ini nama amma asira gama khiyati rakon gabu bikini ni tidia musal lakin jolen warakan gaban pude acci geise wain nama damara wain ayata nama damara amma isa sigese na isa dia muqate je duran tara dura bakabrati ni mebe kadu isa dem dana accin de manje no kundura osoni sa fulan lalin bakasani ni madde Gasio Aisan Sigasa Achi Maginati Ruhaseka, Achi Mitigra Chinja Sukan Nabuka, Sukatindima. Amma Tina Fateka. She thought another Captain Abushan Abu Meka the reference and the Gadim of Gomakina Sagara Chitan. But then Makumasani Sigasa, Bakata Melchan and Demon Asira. Nyata Manatu 18 Demuturan, one at Dan, Meshakatin Kalawa in Godaha. Wallahi kana suka dem tani nanje ko to singe sa bakati dem to singe sa nan len le akabati na magesa lubu ma da badu jen wallahi da asman ne gin jela wayni rampade for datin ko no asar basmati way rampade me sha acuma magesa tindi se kaisa ga dab makina kaisa fida tedu ta acuma magesa tindi se kaisa ga dab e ñu nol ko ci rega na ko to ko in ko bidde abadan antas ko fatanya chabulu sabab mana di makinati jogorte ego cuti jagarte ga butuh tuni mali ma jebete ni kap da wara ko ma ji eni kap fit kuno ho askan hinkanu akana lal sitte kanoli akana lal kuno narkal lal ni xamde hinkan bor sa tinga def ka hayje bolinda dapanne ga apuranje dakika shambakana da bujo me chati je fude asuma shirje ganda kai ko gunni shirje bakala tirsene o kunan bakala sene deme ko chufra rabase me shati jaw jiru chufra opate atuma kasi shamise ko bafra rabase ko kompure barnina wasanka urgisani ba shuruka sani ittifuf shamise ko baba se tuma shamise adi wajin ha ma ko kare jotu san soda teni peka nillen ko runje ruccu mi takani kali soda dusi nillen ko akasiti me shana ga buse la nanje daga nanje jo arrati makina korte bakasana tsingaisine mushkila bira fitati me shabre let nallen kortis nillen ko rulle de min jen abate nega hayye da pun jen kora hayye da pun kora jen hayyo makina da be da bade ni kharan gudda ko to ko kana ga dema makina da be to manan kara ga marra en tasika bade je ajibe ko to wari osman di jukki sen ni asi ko tasi slash na godo an shirti gen ma mana ga debe useta me shati jan ko tane inda ko te hangkai sa isyaran kaptu amara gale ma salam ka mo to ma duran bar milan kan amal baka kasiti mana gale mana kaya gale to man se wallahi akasin mo mana wan akada balaga kay sa makina ta nasin kabat warkan ay yo ke sabu bata irate ka rusi kabat yo milan gabu emma morma se kabat figa ni aku habasha figa ni bar ba ulle ganda bara ni rakoti jamiti ani bar warakan ka bar rakoti jamiti ani ko singe saje bakka sa yonge si achra jolle sam kare ni disa ani man te ga ko idin jurbar guya to ko beta usama karara de mu iso wannan to konjiro kono ka jollen du bando bukas to kan ay choda ka jolle din to batu kan
Ijoollee korkaan tuttuqaame ijoollee Suudii. Asiin duuba kanaan uleen aseen ebeettaan yoo sarree dhufee koyeetiin akkas ji'a saddeemu akkam ijoolleen na dhukaase. Duuba kana teessuma kana uleen aseen ijoolleen kun waan akka dhukaaste. Guyyaa tokko ammoo jechuudha poolisiin na qabdee osoo baqqaala irraa deebi'u. Namni kun maraati asuu fida. Asuu nam shanfuudha bineensee. Diqqoo jala achi deddeemeetiin jedhe gizeenni kilaashii ol fudhateetiin akkana dhukaasu akkuma gaafa tolatanii urteen aseentii kan jedhuun ilaalan akkanuma dhaabate. Wallahi kana jooge. Dhaabadunaa jennaan By the way, amma waan uffatis listiyaa sifachuun feffeeyyannoo feeggadhu haalli xiqqoo sin ulfaata waan ta'eef. Ara wallahi isoo rabbiin Ijoollee baajaajii qabdutti waan bitachuu qabdu ijoollee baajaajii qabdutti bitadhu. Jara intinaa godhi. Ara ijoolleen man baajaajii qabdu. Baajaajiin Oromootu bakkeen jiru bar. Ijoolleen baajaajii qabdu. Sanuu manni kan san gowwaan. Dambanyaa kiyya waraqata qaba waa hunda qaba dheenga dabulii 15 jedhanii gadhiisan sababa takka malee. Waa tokko hin qabamtaa birrii qaqqabaatee baata bar. Waraqata Ani kur an qabaa bar waraqata haaraadha bar haaromseera. amma maal fidani beektaa? Ijoolleen kun tokko waraqata forjiitii dhayatan jiran Isa bar isatu yaa mara maa sababumti qabaan kan jalqabame forjidicha sanarraati bar. yaa waraqata san cheekii godhuuf jecha ati bulii 20 hidhamta gaafii takka malee. Maali rakkoo manni kan san gowwaa bara asitti manni kan san baalee wallahi. Wallahi maal beekanii rabbi. Yaa tara yuuzariin dudaan asuu fidaa jedha. Maal maasuun tu. Yuuzariin kun jaarsa asuu dhiiroo jaarsa asuu ta'uu nabdu fidime taaptabii siitiin se'a. Asuun jaarsa maal isaa dhiina. Akkaawuntii lammaffaatiin deebi'ee bar namichi keessaa baay'ee qoy asuuti dawalaa fi rabbi jedhi mucaan keessaa baate asuun eessa jirti. Wayi kun nu cincee bar zuuzar kun duraati. Yuuzar na cinqee duraan nama biraa na cinqutu. Muniira dhagee gaalubbuu. Isuma kunoo Mahammad mooyyaalee fayyadu kun illee isuma. Rabbi jedhi asuu fidi naan jedha. Asuu! Mee haya mee asuun haya mee asuun. Mucaan man baatu Kootu liifii kootu namatu harkee arguu barbaada. Mucatti qalbiin balleessan. Wallahi kun maraate haadha fudhatee fixiitti irraa naxxaabee fallaanii. Kootu! Kanaa seentiiti. Kootu wallahi kun ona jalatti illee akkan maraachuu jira. Qaata barreessaba koomentii salaalee jira. Dura gaafadhu waan ta'uuf dura gaafadhu bilaa jallee hin. Atillee waan akkasii ilaaluu eegalte. Konkolentiyaa isuuta koofantii. Warabbi dhagge namaan wala beektaa silkii akkuma dadda walametti ehee jennaan isaa har'a gadhiisee dafi yeroo yuutuubii keessatti ishee dhaggeeffadhu inde sirbi kun anaa baasamee moo nama biraa baasamee jedhe. Jimaata gadhiifamaa ni beekaa miti jimaata galgala xaasuudhaan gadhiifama jedhee osoo eegaa jiru feesbuukii keessatti asirraa osoo gadhiistee bareeda fi gabarnaan asirraa eegu jira. Maal amma sana post baay'ee irratti gadhiifama jedheen ture bar. Amallatay. Mirkaanaa ajaa'ibaa immoo baanjas baan tokko fidee caatii goggogaa naqaamsisee. Yooni amma yeroo hedduu yookaan ganama kana osoo namni seenin dura osoo namni subi hin ka'in dura yookaan galgala ka'aa shan sa'a viidiyoon kaminuu tiktookiin wannoon asirraa booda kan biyuun isaa. Yuutuubiin baay'ee isaa kan inni koo asirraa dhuma booda. Tiktookiinuu akkasuma. Hundi isaatu. Anama viidiyoo kiyya ganama sa'a kana kan poostii yookaan namni ilaalu nama muraasa. Asirraa booda sa'a takka tuyyuu nama 5,000 laan. Yaa. Ini bahagia. Nama jahat Daraaree abaaboo afur. Ini dia apa? Dapat ini dia apa? Dapat dokter dia. Abaaboo. Dapat. guutaa Baaboo birraa walaalee birraa baaboo birraa abaaboo akkana birraa. Birraa waa lamaa. Assalamu alaikum ya jamaa.
Yalla namni biraa. Keeruu Ililli. jirtaa takkam eechatti badde. Namni biraa. Hadda kaayiroo ragafaa oltee mudee jaratti. Kaayiroo hadda sirriitti ragafaa oltee mudee tuuttaadhaa fi arabii. Eegaa isa guyyaa gadi ba'ee namni tokko karaarra hin jiru beektaa? Indee maaltu maal ta'e hin jedhe. San booda lakka. Dibee shaara tuuttaa gisee akkana gasseeneetiin jedhu ijoolleen haadha faatee akkamitti akkana deemtaa naan jedhani maali? Akkana bar eessa kunoo as bakka an tuuttaa gasseene shaara nura wanno nahin suqa jaa gasseene tuuttaa keessa wanno iraarani. Jennaa waraqatan qaba rakkoo takkan qabuun jedheen haay waraqata kiyya. Qabaattee dhiistee. Yaa dafaatee deemsi zooree naan jedhan bulii kudhan achi ciifta. Laal kaatimaatimii bitaa jira isaaq. Girbii dhibba lama namicha kenne waan dhibbatti kenne se'eeti. Deebii birrii dhibbaa bichaa fudhadhee haja dhibba biratti agadhee namicha biratti ufu. Yaachi ol deemee xiqqoodha namicha deemee birrii dhibba lama si kennee biyyannaan namichi laa naan jedhe birrii dhibba na kenne ta'e. Haara dhibba lama si kenne dhibba na kenne dhibba lama si kenne haara dhibba lama takka na kenne. Jidduu isaanii birrii dhibbaa nyaatameeti. Inuma baafadhe keessa. In amanne. Ani immoo atabaa dhaqee asirriitti ka'ee atabaa deemee karaa kanarra namni tokko suuqiin Oromoo tokko banaan hin jiru. Reestooraantiin tokko banaan hin jiru. Indee maaltu maal ta'e? Achi booda baajaajii qabannee shaarattoota keessa kunnee meetroodhaan deemne. No barre amma sa'a kudhaniin booda namni tokko alarra bahuu hin danda'u suna seera akkamii dhuunfee biyya keessatti. Halkan moo? Sa'a kudhan booda namni tokko alarratti argame qabame waan barbaade irra ga'e taanaan mootummaan ittiin gaafata. Sa'a kudhan halkanii moo? Akkasitti jirra yaa Oromoo nu beekaa. Maan Ammaslee qabaatanii keedhan akka warra Saudi Arabiyaa wayya by the way. Aboo biyya san keessa Muniira dhagee. Muniira lubbuu. haay Caammaa kaatanii sireera dhaabbattanii suuraa kaasan osoo nuun jedhanii amma caammaa baafatanii mallatan. Dhugaa siima jarri. osoo nu jajanii. Akkas. ani bara osoo haddallee nagalchanii sodaadhu haddan sa'a ammaa kana nagalchanii garuu maal jibba beektaan hidhama sodaa hidha. Mana hidhaa. Garuu amma hidhaan hin jiru dhani boo. Galgala kana waan hin beektaa faafi. Rabbi osoo waan jedhan san viidiyoo dhageessarra dhugaa godhee maal bareedaa Isa taanaan baay'ee bareedaa dha bara. ay waan akkasii feenaami. Meeshaan dhaqanii dibatee tottolfadhee shashanaafadhee ka'ee borsaa dhaqee meeshaa dhaqee. Manni hidhaa biyya kanaa baay'ee ajaa'ibaa. Sawwaa akkasii fin dhufa jiraan dhufin. Taaskiin qabaddaa jee gabbee. Nayyaaba. Hoggaan gabboo oobar xalabadheetiin oobar xalabadheetiin edaa oobar kiyyaa miti kan dhufe edaa mootummaa.